kabajamoo hordoftoota sagantaa keenya nagaan gooftaa keenya Kiristoos Yesuus bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu jenna. Akkam jirtu? Kun qophii qorannaa macaafa qulqulluuti. Qophiin qorannaa macaafa qulqulluu karaa Hope Channel Itoophiyaa torbanitti yeroo tokko kan isiniif dhiyaatu yeroo ta'u, har'as keessummoota torbee waliin ogeessota istiidiyoo mara waliin taanee sagantaa keenya qeqendeeffanneetu toora irratti argamnee jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin akka turtan gamanumaan isin affeerra. Har'as na cinatti ka argaman Iyyaasuu jireenyaa fi hojjetaa wangeelaa Alamaayyoo Kabbadeeti. Irra deebiin baga nagaan dhuftanii jechuu barbaada. Galatooma. Baay'ee galatooma gaa har'as yeroo keessan isa qaaliirraa qooddanii as istiidiyoo keenyatti argamtanii sagantaa keenya irratti waan hirmaattaniif waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Egaa akkuma isin yaadattan sagantaa keenya torbee hordofaa ka turanis namoonni ni yaadatu jedheen yaada. Kiristoos Yesuusiin namaaf qooduu ka jedhu jalatti yeroo dheeraa fudhannee barumsa gaarii walii wajjiniin qooddanneerra. Har'a immoo qorannaan keenya kutaa 13ffaa fi isa dhumaa kan walii wajjiniin qorannu ta'a. Macaafa qulqulluu keessaa heertuu tokko dubbisuun barbaada. Tokkoffaa ergaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 2 gubbaarraa ka jiru michoota koo nuyi amma ijoollee Waaqayyooti. Isa booddee immoo maal ta'uuf akka jirru mul'ataa miti. Haa ta'uyyuu malee yommuu inni mul'atu inni akka jirutti isa arguuf waan jirruuf akka isaa akka taanu hin beeknaa jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Yaada heertuu kana sammuu keenya keessa kaawwanneetu Alamaayyoo Kabbadee wajjin kadhata godhanna. Kadhanna. Jaallatamaatii fi kabajamaa Waaqa keenyaa Gooftaa galata siif dhiyeessina ulfina sii laanna. Yeroo gaarii jireenya keenyaaf laatte hundumaaf maqaa Yesuus Gooftaatti galanni siif haa ta'u. Ameen. Amma immoo fuula kee dura jirra. Dubbii kee qorachuudhaaf, dubbii gara jireenya bara baraatti nama geessu hubachuudhaaf. Waan hundumaa dura sammuu keenya akka nu hubattu, cubbuu hunduma keenya akka nu dhiiftu. Dubbii kee dhageenyee ittiin jiraachuu akka dandeenyutti Waaqarraa humna akka nu laattu. Iddoo kana kan jiru nu dhaboota ijoollee keetti nutti akka fayyadamtu. Sagantaa kana mana isaanii taanii karaa foddaa televezyiinii sagalee Waaqayyoo kan hordofaniif sagalee kee akka isaanitti dubbattu, hubannaa akka isaanii laattu. Dubbii kee kan hubanne immoo jireenya bara baraa bakka gaddi boochi hin jirre dhufaatii gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiif qophoofnee jireenya duugarasiis wajjin jiraachuuf akka qophoofnutti Waaqarraa ayyaanni kennuuf haa baay'atu. Waan nu gootu hundumaaf galanni siif haa ta'u. Maqaa jaallatamaa gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiin kadhannaa. Ameen. Thank you Alex galatoomii waaqayyo isaa eebbisachuun barbaada. Egaa torbeewwan 13 mata duree guddaa hariiroo waaqayyo wajjin keessatti guddachuu ka jedhu walii wajjiniin qorachaa turre. Maayinni hariiroon waaqayyo wajjiniin qabnuu fi akkamitti immoo hariiroon keenya waaqayyo wajjiniin guddataa ka jedhu jalatti gahee macaafa qulqulluu qabu, kadhannaa itti jabaachuu akka qabnu, macaafa qulqulluu dubbisuu, qorachuu akka qabnuu fi jireenyi keenya guyyaa guyyaa caalmaatti gara waaqayyootti dhiyaachuu akka inni qabu torbeewwan dheeraaf walii wajjin qorachaa turreerra. Har'a immoo egaa isa xumuraati jechuudha. Hariiroon nuti waaqayyo wajjiniin qabnu kun maal daangaansaa? Eessatti nu geessaa? Egaa hariiroon nuti waaqayyo wajjiniitiin qabnu kun hariiroo akkasumaan miti jechuudha. Dhuma isaa irratti akkuma namni ta'e tokko hojii wayii hojjetee bu'aa hojii sana eeggatu hariiroon nuti waaqayyo wajjiniin qabnu guddachaa gaafa deemu galma qabachuudha. Miindaa qaba. Namni dafqu tokko nama fakkeenyaaf hojii humnaa hojjetu tokko ilaalte hojii humnaa sana gaafa hojjetu dhumarratti waa argachuu barbaada jechuudha. Miindaa qaba jechuudha. Wanta maallaqatti qabeenya callaatti wanta jijjiirratee argatu qaba. Akkuma kana qaba. Hariiroon nuti waaqayyo wajjiniin dabarsuudhaaf irraa qorachaa turre kuni garatti nu geessu qaba waan jedhu tokko waa'ee jireenya bara baraati. Inumaa yoo kan nuti ilaallu callisnee waaqayyo wajjiniin hariiroon uumnu yookiin waaqayyo waaqa sababii tokko malee namni akkasitti dhiyaatu barbaadu miti. Waaqayyo waaqa amanamaadha. Macaafni qulqulluun sirriitti nu hubachiisa. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 23 irraa kaasnee gaafa dubbisnu inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Yeroo hundumaa kan namatti tolu sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyoo kana keessa wanti sobaa hin jiru. Dubbiin waaqayyoo dhugaadha. Waa'ee jireenya bara baraa kana namoonni yeroo baay'ee hin shakku. Utuu haasawnu mata dureen keenya inni guddaan har'a nu irratti qorannu gara bara baraatti jedha. Maa inni gara bara baraatti ka jedhu kana diiteelii wajjin qoranna jechuudha. Waaqayyoo abdii jireenya bara baraa nu kenneera. Yeroo tokko namoonni biyya lafaa kana irratti waa'ee jireenya bara baraa kana akka malee hubatu.
hamma lafa kanarra jiraatanitti gammadanii itti tolee uffatanii nyaatanii bashaadanii darbuu barbaadu jechuudha. Waaqayyo garuu namoonni isa wajjiniin hariiroo akka isaan uummatan kan inni barbaadu gaaraantii yookiin wabiin waaqayyo nuuf kenne jireenya aduu kanaa gadi miti jechuudha. Warri agadhumaatti rakkina keessatti qormaata keessatti ariyatamuu keessatti gidirfamuu keessatti beela'uu dheebochuu keessatti hariiroo isaanii utuu hin sharafiin haalota hundumaa keessatti jabaatanii waaqayyo wajjiniin dhaabbatan waaqayyo isaaniif addunyaa haaraa qopheesseera. Waa'ee abdii jireenya bara baraati guyyaa har'aa kan nuti walii wajjiniitiin qorannu mee qorannaa keenya guyyaa har'aa Aleeksisitu nu eegalchiisa. Waaqayyoon galateeffannaa galanna waaqayyoof haa ta'u. Akkuma atu dura jechuudhaaf kaate namni waa hojjetu callisee namni lafa duwwaa irratti waa hojjetu hin jiru. Karoora qaba namni. Karoorri kun immoo galmatti isa geessa. Galma qaba jechuudha. Namni barataaf tokko fakkeenyaaf fudhanne waan salphaatti nuu galuu danda'u. Barataan tokko gaafa baratu namni kaayyoodhaan baratu. Bakka baradhee ka'ee kana gochuun narra jiraata. Iddoo kana ga'uun narra jiraata jedhee adeema. Barataa qaxalee yoo ta'e jechuudha. Calluma nama deemu osoo hin taane goolii mataasaa qaba jechuudha. Galma mataasaa qaba. Waan baratuu fi beekaa jechuudha. Akkasuma adeemsi kiristaanummaa keenya maaliif kiristoota amanninu kan jedhu bakka maanni kaayyoonsaa. Faayidaa maalii qabaa? Faayidaa maalii qabaa? Maanni galmi keenya bara itti deemaa jiru. Waaqayyoo abdii guddaa nuu kenneera galanna waaqayyoof haa ta'u. Galmi keenya inni guddaan waaqayyo biyya lafaa kanarratti nu dhiisuu hin barbaadu. Jireenya bara baraati kaayyoo waaqeffannaa keenyaa inni guddaan. Kan ammoo namoonni akka nu bannee barbaada seexanni. Namoonni akka isaan bita galan godha seexanni. Kanaaf namoonni gaafii maanni jireenyi bara bara. Maanni kanatti waaqeffattu waa'ee waaqayyoo kanaa maanni kan jiran namoota baay'eetu gaafii nama gaafata. Nu garuu waan itti amanne beekna. Galma keenya beekna. Waaqayyo immoo galma kana warra beekaniifis warra hin beekneefis nama hundumaaf iddoo bara baraa jireenya bara baraa qopheessee jira. Isa itti deemuuf kan jennu jechuudha. Na abdii kanaan deemuun nurra jiraata. Walumaa gala ji'oota sadan kana ilaalaa kan turre jireenya akkamii keessa darbinee jireenya baay'ee namatti tolu, jireenya baay'ee nama gammachiisu, abdii qabatamaa fi abdii guddaa ilmaan namoota guutummaa kan ta'e warratti amananiif humna kan ta'e jireenya bara baraa isa deebi'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufu. Kun oduu gaarii. Oduu gaarii, oduu dinqisiisaan biyya lafaatti himamu kan. Abdiin keenya illee waan lafaa kanaa miti kan waaqa amanannayyuu miti. Bakka waan waaqa amananneef abdii tokkotu jira. Abdiin sun immoo abdii jireenya bara baraati. As lafarra teenye achi waa'ee gara sanaa yaannaa sagalee waaqayyoo kan jedhu jechuudha. Amma iddoo kanarra gaayyummoo akkas ta'u erga abdiin jireenya bara baraa keetti nuu kaamee jira ta'e jireenya guyyaa guyyaatti jiraannu keessatti akka hariiroo akkamii waaqayyoo wajjin qabaachuun nurra jiraata. Jireenya keenyarraa keessatti jechuudha. Akkamitti jiraachuun nurra jiraata? Maal gochuun nurra jiraata? Kan jedhu sirriitti itti yaaduu danda'utu nurra jiraata. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 13 dubbisuun barbaada. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 13 isin warrarra yookiis bor mandara akkasii fi akkasii dhannee waggaa tokko achitti teenye hin naganna hin buufannas jettanitti waanan dubbadhu qaba jedhe Yaaqoob. Isin waan bor ta'uuf jiru jireenyi keessan attam akka ta'u hin beektan. Isin akka hurrii yeroo muraasaa fi argamee deebi'ee dhabamuuti jedhe. Maal jedha amma iddoo kana Yaaqoob garbichi waaqayyo bor iddoo akkasiif akkasii jiraan jireenya waaqa duuba waaqayyo kan keessa hin jirre har'a yommuu jiraannu jechuudha. Akkasumatti bakka jira mitiiree callisnee makan jiraan waaqayyo keessa kan hin beekne. Jireenya akkasii jiraanna bor iddoo akkas goona kana goonattanii kan deemtanidha Yaaqoob garbichi waaqayyo. Isin akka hurrii yeroo muraasaaf argamee dhabamuuti jedhaan. Jireenyi kun jireenya maaliiti? Jireenya akka hurrii al tokko argama hin dhabamu. Jireenya waaqaan alaa jechuudha. Waaqayyoon kan hin beekne jechuudha. Amma jireenyi nu guyyaa guyyaatti Yesuus duuba jiraannu kun Yesuusin ala jiraannu kun jireenya akka hurriitti darbuudha. Hurrii yoo argitanii beektanii aduun xinnoo isheetti baay'inaan hin badda bakka. Hin jiru mitiire. Jireenyi Kiristoosiin ala akka aduun hurrii aduun itti baheeti. Kiristoosiin ala gaafa jiraannu jechuudha. Kanaaf maalluun jechuu barbaada sagalee waaqayyo. Har'a yommuu jiraannu waa'ee jireenya bara baraa keenyaa irratti dhiibbaa lama uumaa deemnan. Yookiin dhiibbaa negatifaa yookiin dhiibbaa poozitiivii uumaa deemnaa jechuudha. Iddoo maatti wanta Yaaqoob dubbate kana misunderstanding kan taane waa dubbachuu barbaade. Amma iddoo akkasii jiraanna iddoo akkasii dandeenye nageenya iddoo akkasiidha waan akkasii raawwanna jettanii warri jiraatan kuni waa tokko waan isiitti mun qabaadha. Amma hiikasaarra keessaa yeroo laallu wanti Yaaqoob laakaatti dubbataa iddoo akkasii inni jiraanna iddoo akkasii deemnaan cubbuudha jechuusaa miti.
Cubbuudha jechuudha. Garuu amma nuyi namni yoo barbaade baadiyyaa dhufee magaalaa kanattis jireenya isaa fooyyeffachuuf galuu danda'a. Barbaade biyya kan biraattis banali'ee jiraachuu ni danda'a. Sadarkaa jireenya isaatii fooyyeffachuuf haala gaarii. Garuu waan dagattantu jira ala. Waan sin dagattan eessayyuu dhaqaa kan dursuu qabu waa'ee gooftaa Yesuus hin dagatina. Eessayyuu dhaqaa sadarkaa iddoo barbaadde yoo deemaa garuu gooftaa Yesuus yeroo hundaa giddu galeessa keessa hin taanaanii rakkoo hin qabu. Garuu yoo isa dagattanii kan duukaa feetu ta'e duumessa sooromuu barbaadda. Anis hundi keenya koo kana miti qabeenya horachuu barbaadda waan gaarii ta'u argachuu barbaadda gin Kiristoos keenya jiru ta'an boriin bada. So kun akka duumessa darbuudha akka duumessa baduudha waan ta'eef kana qofatti fokas hin godhinaa yaadeedha waalee iddoo biraa deemuu akka waan biraatti hin qabne jechuudha. Baay'ee ulfaadhu poointii tokkoon narra jiraatu illee tutteetta waaqayyo si eebbisu. Wanti numti hubachuun nurra jiraatu dhaggeeffattoonni keenya adda baasanii hubachuun kan irra jiraatu har'arra dhaabbannee hariiroo bara baraa waaqayyo wajjin qabaachuu dura akka jiraatu. Har'arra dhaabbanne sababni isaa maaliif jireenyi nu guyyaa guyyaatti jiraachaa jirru jireenya wal'aansoo jira jireenya hamaa jira keessumaa bara kee jiraachaa jirru bara addunyaan baay'een waaqarraa abdii kutate kiristaanummaarraa dugda duuba deebi'aa jiru yeroo akkasii kee jira kanaan maal gochuun nurra jiraatu waa'ee jireenya bara baraatiif hariiroo nu irra waaqayyo wajjin qabaachuu qabnu baay'ee murteessaa akka ta'e hojjechuudhaaf iddoo barbaanee dhaquu dandeenya barumsa barachuu dandeenya karoora guddaa qabaachuu dandeenya qabaachuutu summa nurra jiraatu. Nuti akka kiristaanotaatti hojii keenyatti dadhaboo leezii ta'uu nurra jiraatu. Waan gochuun nurra jiraatu gochuun nurra jiraatu. Utuma kana waaqayyo iddoo gaarii akka nu geenyu barbaada. Akka nu harka namaa kee jiraannu barbaadu waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Garuu poointiin barbaachisaa ta'e maa inni xiyyeeffannoon keenya waa'ee jireenya bara baraa har'a dagachuun nurra jiraatu. Har'a irraanfachuun nurra jiraatu. Jireenyi keenya erga guyyaa guyyaatti wallaansoo qabaate erga rakkina qabaate erga qorumsa addunyaa kanatti baay'achaa jira ta'e addunyaa malaalaa jiru keessa namoonni baay'een abdiin qaban yeroo tokko argitanii beektu yommuu karaa deemtan meebii kophaa keessa deemtanii ta'uu danda'a namni kophaa isaa gongomu sitti dhufee beeku namni kophaa isaa deemu numti immoo tokko ofuma keenyatti gongomaan deemnaan akka nama bakka abdiin qabne jireenya keenya keessatti gongomaa yeroo deemnu jira maanni kun baay'ee waan nama gungumuu dandeenya yookiin waaqa kadhachaa deemuu dandeenya meebii hin beekamu yoo namni akkasii yoo jiraate gaariidha. Or jireenyumti biyya lafaa kanaa immoo dargatti galee bitatti galee namni qofaasaa gungumaa deemu nama baay'ee jira. Na kofalchiisan namuu tokko ani yeroo tokko waan isaan jedhu utuu nagaa inni dhaabadhe ilaala dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Jireenya akkas nama godheera addunyaan makeera. Addunyaan ma jireenya akkas godhe kanaafi har'arra ta'anii abdii makutannaa kana keessa ta'anii jireenyi bara baraa Yesuus wajjin akka jiru beekuu danda'utu nurra jiraata. Hubannaa gaa qabaachuu danda'u nurra jiraata. Xiyyeeffannaa sirriitti kennuu danda'u nurra jiraata. Abdii kana keessa dhaabanne nu Kiristoos wajjin jiraannenna abdii kutannaan humna nu buusuu hin danda'u galanna Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf xiyyeeffannoon keenya dhaggeeffattoonni keenya kan isaan hubachuu qaban kan nu beekuu nurra jiraatu jireenya irra guyyaa guyyaatti jiraannu keessatti waa'ee jireenya bara baraa keenyaa kan murteeffachiisu murtii guddaa murtii olaanaa murtii galma sirrii nama geessisuu danda'u murteeffachuun nurra jiraataa kan jedhudha. Thank you. Galatoomii Aleeksii gidduutti waa tokko akkasii yaadatanii barbaada. Qorannaan keenya akkasii laraa dubbachuuf yaallee har'aa isa xumuraati. Maturreen guddaan nuti torbee 13 qorachaa turre hariiroo waaqayyoo wajjin keessatti guddachuudha. Kutaawwan darban keessa waa hedduu ilaalaa turre. Namoonni hariiroon isaanii waaqayyoo keessatti guddachaa dhufan suni namoota aarsaa gurguddaa kafalaa turanidha. Sababii waaqayyo wajjiniin hariiroo qabaniif warri ibidda keessa bu'aniiru jiru. Sababii waaqayyo wajjiniin hariiroo qabaniif namootarra isolated ta'anii namoonni hidhaman gidirfaman rakkifaman jiru. Warra akka Daani'el fa'aa hariiroo waaqayyo wajjiniin qaban sana hindii godhaniitu boolla leencaa bu'aniiru jechuudha. Walumaa gala jireenyi bara baraa kan nuti irraa waa isaa dubbannu kun jalqaba irratti abdii sobaa miti. Bu'uuruma raayyuuti namoonni sagalee kana hordofan hubachuu qabuudhe kana yaadu jireenyi bara baraa qabatamaadha. Samiin iddoo qabatamaadha. Kiristoos Yesuus inni nu uume inni nu jiraachise inni immoo sanyiin keenya waan cubbuu hojjetaniif deebi'ee immoo nu fayyisuuf dhufee nuu qalamee yeroo dhiyootti deebi'ee dhufa. Kuni oduu qabatamaa jiraattonni biyya lafaa kanarra jiran dhaga'uu qabanidha. Jireenya bara baraa kanatti galuun immoo akkuma namni bakkee oolee furtuu mana isaatiin
banatee mana isaatti galee rafu miti jechuudha. Wangeela Maatiyus boqonnaa 24 gaafa dubbisnu guyyaan sun otoo hin dhufin dura ari'atamuu guddaan, rakkinni guddaan, dararamuu guddaan, hidhamuun, ajjeefamuun iyyuu akka jiru nutti himu. Garuu jedha warri hamma dhumaatti jabaatanii dhaabatanii obsan ni fayyu. Waan kana giddu galeessa godhannee akka dubbannu hin barbaada. Waan amma booda dubbannu egaa yaasu samiin qabatamaadha inniirra. Kiristoos Yesuus deebi'eetu nu dhufa. Abdii nuu gale, waadaa nuu galee nu raawwachuuf immoo dhufa. Abdiin inni nuu galees otoo haasofnu gooftaa Yesuus hojii ergamootaa boqonnaa 2 keessatti ani nan deema iddoo isiniif an qopheessaa sana booda deebi'een isin fudhaa isin immoo na faana iddoo sana dhaqxanii jiraattu. Amma kiristaanni abdiidhaan jiraata gama. Abdiin immoo namallee yaasisuu jedha. Biyya lafaa kanarratti gaafa dadhabnu gaafa sababii Kiristoos Yesuusiif waan nyaachuu qabnu dhiisnu waan hojjechuu qabnu dhiisnu of agabsinu fedhiif qoonqoo keenya irra billaa keenye amanamummaatiin gaafa Yesuusiif jiraannu jireenya hiikan qabne akka jiraannuuf miti. Abdii qabna jechuudha. Miindaa qabna jechuudha. Miindaa sana keessaa tokko toloonni warri rakkina kana hundumaa keessa darbanii hariiroo isaanii jabeessanii dhaabbatanii fayyisaa isa waa'ee isaa har'a utuu hin argin amantiidhaan akka waan arganitti fudhatanii irraa dubbatan kana fuulaa fuulatti arguudha. Akkamitti yaasu? Waaqayyo gooftaan si abbisu sanni waa tokkotu jira. Amma namni dhalata miti? Hin guddata. Si booda maal ta'a hin du'a. Biqilaan tokko hin biqilaa hin guddata. Ofii argamsiisa kanaan booddee bara baraa ittiin fufuu kan biraa dhufee bakka bu'a. Barnoota keenya yeroo beekeetti ilaalteetti yoo ta'e Yesuusis sun beeknu kan akkamitti akka namootaaf qoonni dubbataa turre. Ofii keenyaas beekuu akka qabnu, ofii keenyaas tanjeebilii ta'uu akka qabnu, wangeela qabatamaa ta'uu akka qabnu namootas akka beekan. Amma wanti ijoolles jiru ishi namoota gara dhugaa kanatti barsiifne waa'ee Yesuusin itti himne dhuga ba'umsa sirrii goone dhufan deebi'an nu wajjin tokko ta'an maali bu'aan isaanii? Maal argatuudha magaaf hin jiru? Kanaadha wanti ijoolles keessatti maal fayyada? Ishi otuu inni sobaa jiru, otuu inni jibbaa jiru, otuu inni ejjaa jiru, otuu inni waan namaa gurguddaa gochaa jiru Kiristoos isa qabatamaa isa gocha kana balaaleffatti agarsiifne hin dhiise tootaalii deebi'ee gooftaas wajjin tokko ta'e maali bu'aansaa? Maal fayyada? Maal bu'aansaa kan jedhudha. Amma yaada giddu galeessaa kan nuyi godhatu. Isuma iyyuu immoo kutaan amma ilaallu kuni amma iyyumaa jettee Yesuus hojii ergu yookaas isa waa isaa dhugaa baana kana namoota amma ammaatti namootatti yeroo dhugaa baanu nuun argan nu keessaan hamalassaa waa'ee isaa nu keessaan arganii hubata irraa kan baate hin argine qabatamaatti. Qaala kunoo Yesuus isa kan inni piikcherii isaa fuunee itti agarsiisuu hin dandeenye. Takka jiru mana amantoota garaa garaattis garaa irrattis piikcherii wayii kaasanii kan agarsiisan sana miti wanta taanjebilii qabatamaadha waan ta'e waa'ee Yesuus. Kuni kana bira ga'uun carraa addaadha. Amma dubbistee ta'e namni dhumaatti obsee hin fayyada. Kana bira ga'uun baay'ee ulfaataadha. Amanne deebine lubbuun hundumtuu dhufe waan nama keessaa garuu kana bira ga'uudhaaf qormaata guddaan jira. Waan egaa sagalee waaqayyo waan ta'eef qaama walitti himnu qabna. Akkuma tammayyuu kaastee amanee fudhee gooftaa asitti maleera bakka anatti soleera sabareera callisee mootummaa qootti galuu hin danda'an. Yeroon qormaata addaa jira. Yeroon dhiphina addaa jira. Injuun macaafni qulqulluu yeroo dubbatu sanyiin dhiphina akkasitti akkaataa hin beeku. Kanas immoo beeku qabna. Garuu immoo dhiphinni kun akkaataa hin beeku warrumti obsanii dhiphinuma kana keessa darban immoo fayyisuu wayyuu garuu dhiphina kana warra isa jaallataniif jecha warra gooftaa Yesuusin garaa isaanii irraa kan madde jaallataniif jecha guyyichaan gabaabseedha. Waaqayyo galannaa ta'u. Amma gaafa fuulatti arguu kana fuuldura aarsaan nu barbaachisu jira jechuudha. Iyyaadatti fatee barumsa yeroo darbe keessatti barate keessatti mul'ata Yohaannis keessatti ergaan tokko barreeffamee ture. Isaan kun waan hundumaa danda'anii arrabsamuus, ceephamuus, du'as waan hundumaas mo'anii warra kaachuu isaanii xumurataniidha jedha. Rakkina guddaa keessa darban. Rakkina guddaa keessa warra darbanidha. Abboota amantii baay'ee isaanii immoo fakkeenya jiruuf ta'an yeroo miti kaachuu isaanii xumuranii iddoo hundumaa ga'anii nu wajjin nu eegaa jiru mootummaa ishee nu qophaa'u sanatti galuudhaaf nu eegaa jiru malee waan hundumaa xumurataniiru. Uumaa boqonnaa lama lakkoofsa 17 keessatti numa bira taa'ee qochi godheema ofii isaatti fakkeesse nuume waaqayyo. Kun maal yeroo hundaa isaa wajjin maal akka godhu hariiroo akka qabaannuuf. Hariiroo gaarii akka qabaannuuf. Isheen immoo filannoo keenyaan namoonni jalqabaa kufan. Waaqayyo immoo namoota wajjin qabu kana jabaachuma isa barbaada malee miidhamuu isaan barbaadu. Yoo inni citee walitti deebisa barbaada. Yeroo lammaffaa immoo Yohaannis boqonnaa san lakkoofsa 16 dhufee raawwate. Isa immoo maal godhe? Tokkicha ilma isaatiin hariiroo kana bakkatti deebise.
Lallabni boqonnaa sadii lakkoofsi 11 maal jedha beektu waaqayyo wanta hundumaa yeroo isaatti miidhagsee uumeera. Hawwii wanta bara dheeraa booda ta'uu beekuus yaada ilmaan namootaa keessa gaara. Garuu wanta hubachuu qaba. Wanta jalqabaa kaasee amma xumuraatti waaqayyo godhe hundumaa namni hubachuu hin dandeenya. Humna keenya lolli. Wanti waaqayyo godhe hundumtuu hin dandeenye. Baay'ee kana miti kan kanarra qacaalu hedduu isaayyuu gaafa mootummaa waaqayyootti gallu ija keenya arguu dandeenya. So macaafni keenya yeroo dubbatu dhufaatiin gooftaa Yesuus kun hin ta'a dhugaadha qabatamaadha. Waan dhugaadha waan qabatamaa ta'udha. Yeroo ta'u garuu fuulaaf oolatti saajjuu arguuf jenna. Enjewoo nu warra jiraatti jirru yoo nu yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufu jiraatti jirra ta'e kan dura sargan jiru isaa warra du'anidha. Sagalee malakataan afuufama jedhamti. Isatti qabamanii too jiranii boqotan. Sagalee malakataan afuufama. Sagalee duumessaan marfamee ergamoota kumaatamaan hin dhufa waaqayyo galina tokko kana caalaa waan ta'e tolu jiru. Inni yeroo dhufee qilleensa irraa dhaabbatu malakatiin afuufama. Warri du'an immoo dhugaatti qabanii du'an kaanii isa maal godhu. Kanaan booddee maal jedha jechuun nama tolu tokko Tasaloniqees tokko fa'aa boqonnaa lakkoofsa 17. Kanaan booddee nuyi warri utuu hin miidhamne immoo isaanuma wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuuf duumessa keessa waliin butamna. Ergasii yeroo hundumaa bara baraan isaa wajjin hin jiraanne waaqayyoon galanna ta'u. Jireenyi bara baraa jira jechuudha. Jira bara baraa jechuun takka lakkoofsa kan hin qabne bara baraan kan jiraan dhukkubi hin jiru. Sila qobaasoo kana gongoomna ina jiru achi akkasiin jiru. Samaan biyya gammachuu biyya nagaati maala nyaadhaa maala dhugaa maala uffadhaa maaltu na rakkisa kan jedhu hin jiru. Dubbiin kun immoo amanamaadha eeyyee amanamaadha. Mul'ata boqonnaa iddoo lakkoofsa irratti wanti dubbiin kun kan amanamaa ta'e sagalee waaqayyoo qucci godhee lafa nuuf kaa'aa jira. Egaa maanni wantoota gurguddaa lama beekuun qaban tokkoffaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qabatamaatti jireenya keenya keessatti agarsiisuu lammaffaa immoo dhiphinni guddaan jira qormaata dhufaa jirtu sana immoo dirqama danda'u obsuu akka qabnu kanaan booddee fuulaaf fuulatti isaa agarree bara baraan jiraachuu akka nuyi qabnudha. Egaa waaqayyo dhiyootti dhufa jireenya bara baraa kan nus hawwineerra nu qofa miti uumamoonni kan biroo waliin oomitiire warra abboonni keenya warra du'an iyyuu nu eegaa oomitiire. So fuulaaf fuulatti yeroo dhiyootti gooftaa arguuf akka jiru kutaan kun nutti dubbata. Gara sanbiitiin isin deebisa. Thank you. Iyyaasuu ani maaltu natti dhaga'amaa ture seeti yeroo itti waan kana dubbataa turte guyyaa tokko gooftaa Yesuus namoota hedduutu isa hordofaa ture macaafa qulqulluu keessa akkuma arginu namoonni baay'een isa otoo hordofaa jiraniiti isa biraa deebi'an sana booddee Phexros faatiinis deebinuu reennaan Phexros faa waa'ee dubbii jireenya bara biraasitu qaba si dhiisnee isa deemna jedhanii waan jajjabaa itti dubbatanii sana booddee Phexros inni ta'e tokko gaafate. Maanni nuti mana keenya jireenya keenya dhiisnee si duukaa bu'uu keenyaaf maal arganna yeroo tokko sin jechisiisu biyya lafaa kanarratti wanta nuti hawwinu baay'eetu jira. Waa hundumaa dhiistee Yesuusii wajjin duukaa bu'uu keef gatiin ati argattu maali ka jedhu gaaffii namni kamiyyuu deebii sirriitti argachuu qabu dhadheeyyaa. Gooftaa Yesuus isin akkas miti isin gatiin keessan dachaa dhibbaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Guutuudha jechuudha. Kana duwwaayyuu immoo miti. Yeroo ilmi namaa deebi'ee dhufu isin barcuma firdii ijoollee Israa'el irra teessaniitu ijoollee Israa'el qomoo ijoollee Israa'el 12 firdii kennu. Carraa kamidha kun? Yaaddeetta Waaqayyo jireenya bara baraa qofa nuu kenne utuu hin taane aangoo nuti firdii kenneen ullee nuu kennee egaa akkama Iyyaasuun dubbate jireenya bara baraatti galuun kun jireenya salphaa miti. Aarsaa guddaa keessa darbuu, aarsaa guddaa kaffaluu, qormaata keessa darbuu nu gaafata. Wanti namatti tolu garuu waa hundumaa dhiistanii warri Yesuus wajjin buutanii haatuu dhiistanii, ejjuu dhiistanii, saamuu dhiistanii aangoo qabnu dawoo godhanneetti nama miidhuu dhiisne wantolee biyya lafaa kanarratti nu fayyadan hundumaa akka kosiitti lakkoofne Yesuus wajjin bu'uu keenyaaf gatiin nuti argannu dachaa dhibbadha. Gatii qajeelotaa gooftaa Yesuusii miindaa qajeelotaa jireenya bara baraatiin kan inni kenne gara Aleeksitti deebi'uu fi macaafa qulqulluu keessaatiin wanta namatti tolu tokko dubbisanii gara keetti deebi'a. Mul'atu Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 1 raatiin dubbisa. Kana booddees ani bantii waaqa haaraadhaa fi lafa haaraa ni arge. Bantiin waaqaa inni duraa lafti inni duraas darbaniiru. Galaanis deebi'een argamu. Yerusaalem mandarri qulqullittiin isheen haaraan Waaqayyo biraa bantii waaqaa keessa akka misirroo dhirsa isheetiif kuulamteetti qophooftee utuu gadi buutuu nan arge. Baay'ee namatti tolu. Yohaannis mul'ata kana kan inni arge iddoo baay'ee rakkisa. Innumtiyyuu
Yesuusii wajjin duukaa waan bu'eef Phaaximoo keessatti hidhame odola baay'ee diilalloftuu keessa gidiraatoo argu mul'ata samii argee mul'ata isaa keessatti Yerusaalem isheen waaqarraa akka misirroo dhirsa isheetiif kuulamtee bareeddeetti utuu isheen gadi buutuu nan argee. Mee asirraa yeroo waan kana ilaallu waa'ee misirroo, waa'ee waldaa kiristaanaa, waa'ee saba waaqayyoo wal fakkeessee waan dubbatu qaba. Mee abdiin kun abdii akkamiiti? Abdiin kun abdii dinqisiisaadha. Dhugaa dubbachuudhaafi mul'ata boqonnaa 21 gaafa dubbisnu amma fuulaa fuulatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin arginanneerra. Maaliif samii dhaquu barbaannaa nuyi? Yeroo tokko gaaffii kana ofiin gaafadha. Yeroo baay'ee nama baay'ee nan gaafadha. Maaf samii dhaquu barbaada? Namoonni rakkinni biyya lafaarra jira jennee lamitiire. Dhugaansaa nuyi amantiidhaan Kiristoos hin argine. Ijaan hin argine. Caalmaatti waa'een jaalala Yesuus kan inni nuu galu sirriitti gaafa samaa hidhannuudha guutummaatti. Amma boleessi kee lallaba keessaa jirtu lallaba boqonnaa sanii lakkoofsa 11 dubbisee ture. Waan hundumaa beekuun ilmaan namootaaf hin kennamne kan jiru tokko. Garuu waa'ee fayyina keenya waan beeknu fayyina keenyaaf gaara galanne waaqayyoo faatu. Waa'ee fayyina keenya wanti nu beeknu waaqayyoo fayyina keenya wanti nu jalaa dhose waan tokko hin jiru. Beekumsa guutummaa garuu nu waaqa miti. Ijoollee waaqayyooti malee. Guutummaatti annee michuu keenya ijaan argina mitiire. Anawwiin koonni guddaan ani waan rakkina kanaa baay'ee nan ajaa'ibu. Waa'een dhabaa, waa'een dhukkubaa, waa'een qorumsa biyya lafaa kanaa baay'ee nan ajaa'ibu. Ejumti koo hojii cubbamaa kun Yesuus inni na jaallate naaf fannifame kun yoo maqee michuu korre kan jedhu inni na jira yaadni kanaan. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Amma achi dhaquudhaaf fuulaa fuulatti immoo waaqa arguudhaaf gooftaan keenya Kiristoos Yesuus jaalala guddaa nu jaallateera. Jaalalli kun maalitti fakkeeffama? Mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa 1 dubbistee akka kaate Yerusaalem isheen qulqullittiin akka dhirsa misirroo ishee simatutti waaqarraa gara biyya lafaa kana gad dhuftii jedhaan. Hariiroo dubaraa fi dhiira yookiin misirroowwan lama fakkeenyaaf guyyaa cidhaa fudhannee ilaalle innis isheenis miidhaguudhaaf bareeduudhaaf waan isaan hin goone hin jiru. Namootatti mul'atu. Namootatti mul'atu waan ta'eef jechuudha. Namoonni baay'eenis ija isaaniitiin arguudhaaf eegu namoota kana. Wanti hundumtuu kan hojjetamu, waan baay'een kan hojjetamu miidhagina isaaniitiif bakka. Amma gooftaan keenya Kiristoos Yesuus hin dhufanneerra mitiire biyya lafaa kanarraa saba qabu warra qormaata garaagaraa kee darban, warra rakkina garaagaraa kee darban akka misirrootti kan ilaalu jaalallee koo dhugaadha. Fakkeenyaaf namoonni lama jaalalleedha hojjenne horti kan dhufanii jaalallee ta'uu isaanii namni kan biraa sirriitti beekuu dhiisuu danda'a. Keessa isaaniitii akka wal jaallatan, akka wal hin sonne beekuu danda'u isaarra jiraata isaan jireenya isaanii keessatti mitiire. Yoo kana ta'e jaalallee walii jedhamu. Akka sabarammaa kana meeqa waa meeqa qaqqabaa deemnu miti. Hariiroon waaqayyoof waldaasa, waaqayyoof saba isaa gidduu jiru hariiroo misirroo gidduu jiruuti. Hariiroo misirroo warra dhugaa ta'an gidduu jiru. Warra dhugaa ta'an gidduu jiru jechuudha. Isheenis jaalala dhugaa isa kan jaallattu, innis jaalala dhugaa kan jaallatu jechuudha. Amma waaqayyo nu arguudhaaf, nu isa arguudhaaf maaltu gidduu keenya barbaadama? Waaqayyo jaalalli isaan jijjiiramu galanni waaqayyo faatu. Jaalala dhugaa nu jaallateera. Jaalala dhugaa nu jaallateera Kiristoos. Waldaan kiristaanaa akka inni nu jaallatetti jaallataa jirra. Hundaa'uun dhaggeeffattoota keenya waan dubbachuu barbaadani dhuguma kiristaanota taane Kiristoos duukaa deemaa jirra ta'e akka Kiristoos nu jaallatetti jaallachaa jirra. Kiristoosiif deebii kennaafii jirra. Misirroo dhugaa kan mudaan irra hin jirre, kan rakkinni irra hin jirre, wanti fokkisaa ta'e kan irra hin jirre taa'aa jirra. Yoo kana taane gaaf tokko cidha guddaa geggeeffama galanni waaqayyoo faatu. Kiristoosiif misirroon kun waldaa Kiristoos gidduutti jechuudha. Waldaa Kiristoosii fi Kiristoos gidduutti cidha guddaatu ta'a jechuudha. Waa'ee cidha guyyaa guddichaa kanaa sammuudhaan geeffamaa kanaan hubachuu hin dandeenyu. Sirriitti nuu ifuu dhiisuu danda'a. Waaqayyoo galateeffamu ittiin dhugaa Yesuus abdii qabna samaa hin danda'amne. Kan nannuuf immoo tola keenya miti inni nuu toleera galanni waaqayyoof haa ta'u. Daandii inni nuu baase irra deemuudha bakka hojiin keenya jechuudha. Na kanaaf misirroon akkuma waan hundumaarraa of eeggattee dhirsa mushurrittiin dhirsa misirroo isheetiif waan hundumaa bareeddee laummaa ishee eeggattee haadha manaa dhugaa ta'uufiif akka deemtu waldaan kiristaanaa nuti wangeelatti kan amanne Kiristoosiif immoo haadha manaa dhugaa jireenya dhugaa jiraachuu kan barbaadan akka Yesuus Kiristoos barbaadutti jiraachuu immoo kan barbaadan Yesuusiin kan hin fudhanne Yesuusiin fudhachuuf har'aa mirgi kan isaanii kennamee jiru. Kiristoos wajjin hariiroo sirrii uumachuu kan qabanii cidha guddicha biyya lafaa waaqaaf waldaa kiristaanaa gidduutti geggeeffamuuf deemu kan
adeemsa gara bara baraatti deemaa jiru kana adeemsa deemnu keessatti immoo of eeggannaa dhugaa hariiroo keenya cimsachuu danda'utu nurra jira. Sirriitti beekuu danda'utu nurra jira. Eertoo tokkoon dubbisa. Qolaasaas boqonnaa 3 lakkoofsa namarra kan jiru. Maal jedhaa? Yaada garaa keessanii wanta waaqarra jirutti dhaa malee wanta lafarra jirutti ni dhinaa jedhaan. Rakkoon guddaan jireenya kiristaanotaa keessa jiru maanni al takkaatti waa lama hojjechuu barbaada. Waaqa jaallachuu barbaannaa jireenya biyya lafaatti adda bahuun barbaada. Innaa sagalee waaqayyoo nu akeekkachiisaa jira. Yaada keessanii wanta isa jirutti dhaa waaqarra jirutti dhaa malee wanta lafarra jirutti dhaa. Afeerraa beekuu kun. Akkoo eeka. Afeerraa guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Waan lafaa kana dhiibnee yaada keenya yoo wanta gara waaqaatti ne hariiroon keenya yeroo hunduma tokko gara waaqaa waan yaadnuuf waaqaa wajjin nagaadha. Misirricha sana wajjin nagaa qabnaa jechuudha. Na kana bakka cidii guddaan hin eegaa jiru jechuun barbaada. Galatoomi Alex yaada bilchaataan mukaastee ulfaadhu waaqayyo isaa eebbisachuun barbaada. Mee gidduutti boqonnaa fudhannee walitti deebina kabajamoo hordoftoota keenya ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Kabajamoo hordoftoota sagantaa keenya walitti deebinee jira. Ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Agadhumaatti ammas turtii keessan waliin godhadha. Alex gidduutti boqonnaa fudhanne yeroo itti dubbachaa turte waatee tokko yaadadde. Macaafni qulqulluun akkamatti dubbiste yaada keessan hundumaayyuu eessatti dhadhaa'edha. Lafa kaasaatii waan waaqarratti walitti hidhadhaa. Namicha tokkotu yeroo tokko fakkeenya wayitee tokko nutti himaa. Luba wayitii utuu lallaba isaa keessa waa'ee jireenya bara baraa kana utuu lallabu gocha namicha tokko nutti hime. Namni baay'ee waaqayyoon jaallatu nama yeroo hundumaa waa'ee abdii jireenya bara baraa lallabu tokkotu waldaa keessa jira nama jedhe. Namichi kun waa'ee mootummaa waaqayyoo kana waa'ee jireenya bara baraa kana baay'ee hawwa jedha baay'ee abdatedha. Biyya lafaa kanarra immoo biyyi namichi kun deemuu barbaadu yeroo hundumaa utuu dhaqee Ameerikaa argee Ameerikaa geemu toon deebi'ee jedheetu Ameerikaa kana waanuma isheen fakkaattu dhaqee ilaaluu barbaade. Sana booddee guyyaa tokko gaaffii tokko gaafatama namichi kun. Mootummaa waaqayyootti galuu fi jireenya bara baraatti galuu fi Ameerikaa dhaquu keessaa utuu si filanii isa kan filattaa jennaan deebii nama ajaa'ibu tokko deebise. Mootummaa waaqayyoon filadha garuu Ameerikaa keessa darbee dhaquun barbaade. Yaadde so namichi kun utuu mootummaa waaqayyootti hin galeeni eessa dhaquu barbaada jechuudha. Ameerikaa dhaquu barbaada jechuudha. Yeroo tokko tokko akkasi wanti nuti biyya lafaa kanarraa didee nutti rarra'u jira. Utuma mootummaa waaqayyoo jaallannu utuma jireenya bara bara hawwinu wanti nutti rarra'ee nu rakkisu immoo jira jechuudha. Egaa macaafa qulqulluu keessatti kan nuti arginu amantiin gootummaa barbaada. Yesuusii wajjin duukaa bu'uuni dhugaa dubbachuuf kutannoo barbaada. Koomitimentii jabaa barbaada. Akkasumas Phexros fa'aa bartoota gooftaa Yesuus baay'ee isaanii yoo fudhanne baay'een isaanii yoo tokko qurxummii qaban ittiin jiraatu baay'ee biizinesii isaanii. Biizinesii isaanii dhiisaniitu Yesuus duukaa bu'u. Eelsaa yoo fudhatte utuu sangooti cimdii 12 qotu garuu jireenya bara baraa caalchifate. Waamicha isaa caalchifate. Waaqayyoon caalchifate. So egaa ati waa'ee misirroo waan baay'ee kaasteetti. Utuu haasofnu fakkeenyi misirroo kun fakkeenya ajaa'ibaati. Gaafa cidhaa yoo fudhatte immoo namuma kana dura waldaa keessatti naannoo keetti beektu arguuf maraatame himati. Wanuma yaastee keetti ilaalte hoddoon sanqaaqe. Maaltu adda godhaa gaafa sana isaan bakka qophii ajaa'ibaa qabu. Namoota itti kaleessa beektu miti. Wanti isaan uffatan jireenyi isaanii
Even bakki isaaniif taa'u teessoon isaaniif kennamuyyuu teessoo ajaa'ibaati jechuudha. Yuuniik ta'u namoota hundumaarraati. Egaa Waaqayyoo abdii jireenya bara baraa yeroo nu kennu misirrootti fakkeesse. Akkuma kan immoo yeroo hubannu baay'isee misirritti jedhama. Akkuma misirroon warri Arsii ida itti jedhu fakkeenya gara biraatiin jechuudha. Misirrittiin abbaa manaa isheef gama hundumaan qophooftee akka itti heerumtu jireenya bara baraa sanaaf of qopheessuu qabna. Uffati isaan gaafa isaan uffatan xurii hin qabu. Qulqullummaan isaanii kan eeggamedha. Waa hundumaatiin of qopheessu jechuudha. Kanaaf jireenyi bara baraa sun egaa jireenya nuti waanuma callisnee waa'ee jireenyichaa dubbannuuf itti gallu miti. Tarii Iyyaasuun kana wajjin wal qabsiiste waan ta'e itti dabaltu wannaa qabaatte walicha duukaa bu'uu jedha warri fayyan immoo. Yaada kana lamaan iddoo tokkotti walitti qabdee yaada keenya qooduu dandeessa. Waaqayyo si hambisu samii fayyaa ta'ii obboleessa koo asis baay'een galatoomfadha. Dhugaa dubbachuuf kutaan kun baay'ee namatti tola. Irra dhaabbanee xiqqoo ishee waan ilaalu tokko jira. Maanni maal jedhama day dreaming wanta tokko jira jechuudha. Daarektii isaa kana inni kun adhabne fakkeenyaa fi namni biyya Ameerikaa dhaqee hin beekne tokko dhaqee hin beeku. As ta'ee garuu waa'ee biyya Ameerikaa sammuu isaa keessatti yaaduu danda'a. Yoon akkas fakkaatti akkas bal'atti fooqee gurguddaa akkasii jira. Kan luuzinii wayii keessa galee waa'ee biyya kanaa kaalkuleet gochuu danda'a. Macheen mootummaa Waaqayyoo anneen beenu. Gurri namaan dhageenye ijji namaan argineera. Baay'ee gaarii namatti tola. Hin beeknu waan akka ta'e hin beeknu. Akkuma sambiin gaase Qorontos lammaffaa boqonnaa sagal lama lakkoofsa tokkoffaa 2:9 irratti shaabbata qulqullaa'oo keessattiidha. Waan Waaqayyo warra jaallataniif qopheesse ijji namaa hin argine. Gurri namaan dhageenye yaadni namaas bira hin geenye. Tilmaamuu hin dandeenye. Waan akkamii amma kun beesti. Waan akkamii. Jechuun waan akkasii nu eeggataadha. Ciruma wanta nuyi tilmaamuu kana jechuun hin dandeenye Waaqayyo qopheesse. Luma yooma waadaa galee namatti dhiqee iddoo isiniif qopheessa kan jirudha. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo kuni akkas akkasa amma biyya kana jechuun oduu isaallee dhaga'uu dandeenya. Iddoon biyya kana keessaa iddoon miidhagaa gaariidha jedhamu namoonni dhaqanii arganis ni argines iddoo gaariin jiraachuu danda'a. Garuu waa'ee mootummaa Waaqayyoo ijumti namaa nagarre gurri namaas hin dhageenye yaadni namaas bira hin geenye amazing waama addaa wayiidha. Garuu waa tokko illee xiqqa. Agartee yoo ta'e maatis boqonnaa edda biilaa lakkoofsa tokko kan godhe firii keessatti waa'ee cidha wayii amma cidha kaasee tokko miti ishee kana akka dhaabbanne waa hubannuu qabu nama hunduutu waa hubachuu qabu. Cidha qophaa'e. Cidhi kun qophaa'e sadarkaa jalqabaa irratti namoonni waamaniiru. Namooti waaman kun cidha kanatti waamanii garuu cidha kanatti fedhiin godhanne miti iddoo garaagaraa deemee iddoo kaan kana qotiisa isaa garaagaraa deeme. Kaan immoo haala isheeyyuu warra ergama sana maal godhan hin ajjeesan. Yeroo lammaffaa garuu warra sana miti warra kan biraa waaman. Isaan immoo yaa'anii dhufan. Isaan keessaa immoo warruma lammaffaa yaa'anii dhufan sana keessaa immoo namni tokko sirrii hin turu. Uffata sirrii hin qabu. Uffata cidhaa hin qabu. Siluma iyyuu jalqaba warraa kaatanii laa mootummaa Waaqayyoo wajjin akkamitti wanti kun wal qabata kan jedhu dubbachuu barbaada. Siluma iyyuu jalqaba warraa kaatanii yeroo ilaaltanii yaadachiisaniif jedha malee hawaamaniif hin jedhu. Wanti yaadachiifamu duratti mameera. Duratti mameera dura gurraa qabu. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo kun si'a tokkicha jalqaba addunyaa kana guutummaa qabee ture. Yaadachiisaniif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhufe baay'ee beekna waa'ee kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhufe warra Yihuudootaatti bartoonnis gooftaan itti dadhabaniiru. Waan barsiifamuu qabu waan qajeeluu qaban saba Yihuudootaatti waan tirate hin jiru. Garuun fudhanne. Itti dadhabame dhumarratti yeroo tokko dubbisnu indi'uuma hojjettoota ergaman ajjeesan kan jedhu ajjeesuu kana koo du'a Isxifaanosiin golabatan waa'ee isaanii hojjaan qolla keetu lukaa du'a Isxifaanosiin xumuranii achi booda carraan waamicha warra jalqabaa xumurame warra lammaffaatti darbe miti warra lammaffaa kun immoo Ormoota. Isaan kana ergaa waamicha kanatti waamee dhufanii nama waa'ee isaa uffata cidhaa hin qabne kanatti dubbachuu barbaadan. Arras xumurri keenya maal ta'a kan jedhu waan ta'eef hundumtuu yaada dhufaniiru waan isaa barbaachisu qabu garuu tokko jira. Uffata hin qabu. Akkamitti akka uffata hin qabne bira gaame. Yeroo nu irra geerru kun maali? Yeroo uffata hin qabne sana bira gee abbaan cidhaa suni keessa deemee ilaalaa ture. Arras nu investigation time irra jirra. Namni hundumtuu kan inni beeku. Yeroo qorannaa murtee Waaqayyoo waa'ee jireenya namoota hundumaaf tilmaamuudhaaf itti jalqabe yookaas waa'ee keenya guyyaa guyyaatti ani Waaqayyoo wajjin qabu ati qabdu hundi keenya qabnu Waaqayyoo itti ilaalaa jirudha.
Namootuma kana keessaa garuu nama uffata cidhaa qabne sana argame akka jechuun amala isaatu mootummaa qofa hin taane jechuudha akka already har'a bara keenyatti arginu. Amalli keenya guutummaatti guyyaa guyyaatti waaqa jalaa dhokachuu hin danda'u jechuudha. Inni ilaala nu to'ata jechuudha waaqayyo waan guyyaa guyyaa. Sirriitti. Xumuratti immoo yeroo dhufee waan kana hundumaa walitti golabu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo gara xumuraatti jajmentiin kun gara xumuraatti dhufu amala hunduma keenyaa ilaalee jira bitira yeroo wanti tokko jira yeroo nu deebinee gaarii gochuu hin dandeenye yoo hamaarra jirra ta'e yeroo nu itti hamaa gochuu hin dandeenye gaariirra jirra yoo ta'e yeroo sun dhufa yeroo sana gaa dhufu uffati keenya kun yookaas amalli keenya ilaalama amalli keenya argame baay'ee way araaraman goone miti dabbaa jiraatu dheqaa gataadha iddoo kan qabu boo'ichetti darbadhaa kan jedhu dubbate so daily life nu irra goolu waa'ee keenyaa walitti qabama jireenya keenya guyyaa guyyaatu faayinaalii riizaltii wayii kennaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Waaqessi yaaddisu garuu wanti hubachuu qabnu immoo bishaan maarmeela tokko guutuu as keessatti nattee jirta. Qulqulluudha. Gaasii xiqqoo tokko itti yoo natte bishaan sun guutummaatti bada. Waan itti gootu hundumti isaa iyyuu waaqayyoon ilaala. Gaarummaa hedduu qabaachuu dandeessa. Wanti xiqqoon tokko garuu dogoggoramtee jennaan mootummaa waaqayyootti takka. Sababni isaa ulaagaa mootummaa waaqayyoo guutuu wanta ta'e. Egaa hoolicha kana duukaa bu'uuni silatu dubbatteetta. Xurosfaa dubbateeru mitiiree Yohaannisis yeroo mani dabaasana keetti gatame waa'ee makeen dubbataa tureo waa'ee makeen lallabaa tureo akkamii nama kan biraadha moosimaa kan jedhu yaada kaasaa ture. Hoolicha duukaa bu'uuni aarsaa gaafata. Gidiraa hedduu gaafata. Dhukkubbii isaa danda'uun dirqama. Gidiraa namni nagarre keessa darbuu nama gaafata. Garuu oolichuma kana duukaa buune isuma isaaf dhiphanne isuma isaaf rakkanne kana wajjin deemnee immoo arguun jira. Inni kun immoo badhaasa keenya. Yeroo kan hundumaa dandeenyu garuu macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 25:8 irratti maal jedha raawwatee du'an balleesse. Imimmaan ija nama hundumaatti naqa waaqayyoon imimmaan ija nama hundumaatti naqa kan jedhu kana oolichuma duukaa bu'uudhaaf aarsaa nuyi baafannudha. Aarsaan dura jiru. Mootummaa waaqayyoo kana bira ga'uudhaaf aarsaan dura jirudha. Imimmaan ija keenyarra rakkinni dhiphinni hedduu argina. Gidirfamuu hedduu argina. Arrumayyuu namoonni tokko tokko dhadhamaa jiru. Rakkina hedduu gidiraa hedduu kana dandeenye otuma miidhamnuu dandeenye guyyaa tokko garuu dhufu. Gaafa dhufu imimmaan nurraa hidha qaba. Hoolicha duukaa bu'uun keenya akka inni murtaa'e. Gara xumuraatti yeroo fidu. Yohaannis maal jedhe? Ilaa walaa waaqayyo miti. Cubbuu biyya lamaa kan balleessu. Ilaa kanaafuu isa duukaa bu'aa isa duukaa sokkaa jechuudha. Inni jalqabaa ilaa walaa waaqayyo cubbuu biyya lafaa kan balleessu dhufaa jira. Inni lammaffaa garuu akkas miti. Inni dhufaa kanaan jirgaa dhufe qulqullootaa fi isa bichaatu waan arguu danda'a. Murtii kan biraa immoo kan cubbamoota eeggatus fudhatee hin dhufa. So amalli waaqayyoo akkasitti ibsama. Hoolicha duukaa bu'uun baay'ee murteessaa akka ta'e baay'ee barbaachisaa akka ta'e hoolicha duukaa bu'uun immoo gatiin keenya waaqa biratti guddaa akka ta'e garuu anis isinis daawwattoonni keenyas waan isaan hubachuu qaban hoolicha duukaa bu'uun hamba xumuraatti jabaatee dhaabbatanii mootummaa waaqayyoo sana fuulaa fuulatti arguun aarsaa guddaa kana barbaachisu. Daily wanti nu irra raawwannu immoo akkuma sila kaasite wanti nu irra goonu har'a wanti nu raawwannu egeree keenya bara baraa kan inni murteessu illee beekuu qabna. So shaakalli nu guyyaadhaa gara guyyaa goonu mootummaa waaqayyoo sanaaf nu qopheessuu akka danda'uuf yeroo hundaa kadhachuun akka irra jiru dubbachuu barbaada. Thank you. Yaasuu jireenya waaqayyo isaa eebbisu dhugaa dubbachuuf baay'ee sagalee garaa namaa tokkodha. Hundaa'uun immoo abdii jiraatadha. Wanti nuti adda baasnee gochuu dandeenyu garuu tokko jira. Innis maalidha? Namoonni jalqabanii haga dhumaatti Kiristoosii wajjin deeman badhaasa gaarii akka qabanidha. Dhugaadha. Badhaasa gaarii badhaasa jireenyaa akka isaan argatanidha. Karaa biraa immoo adeemsi waaqayyoo wajjin deemanii hariiroo uumachuu kuni kiiloomeetira 10 kiiloomeetira 10,000 deemtee ila baqqaan geessifadheera jettee gara jireenya biraatti kana darbitu immoo miti. Qorannaa keenya kutaawwan darbanii keessatti ilaalaa turre waa'ee Henook. Haga dhumaatti waaqayyoo wajjin deeme. Haguma dhumaatti waaqayyoo wajjin deeme. Dootuma waaqayyoo wajjin deemu balbala jireenya bara baraatu banameef. Balbutameedha. Balbutameedha. So jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti adeemsa isaa guyyaa guyyaa keessatti iddoo tokkotti kana godhee kanarraa deebi'ee hin jiru macaafni qulqulluu. Ittuma fufeetu. Baay'ee yeroo sana chaalenjii hin jiru. Dhumarratti isaaf ta'uuddeedha lafa inni jiraatu ta'uuddeedha. Dhumarratti bakka addunyaan kun kan kee miti waaqayyo wal fudhate. Jireenyi bara baraa akkasii akka amma Yaasuun irraa dubbataa ture.
So gaafa waan kana ilaallu gaafa rakkinnu abdii godhanna jechuudha. Gaafa sababii amantii keenyaaf sababii waan haqaa deeggarruuf sababii Yesuusiif amanamnuuf kutannoodhaan biyya lafaa kana keessa jiraannee yeroo rakkina arginu abdiin keenya haareffamuutu irra jira jechuudha. Egaa nu duwwaaf miti. Akka Iyyaasuun amma dubbate hoolicha duukaa bu'uun gatii nama gaafata. Qophaa'ummaa nama gaafata. Sababni isaas mootummaa Waaqayyoo mootummaa ilaalchaa miti. Fakkeenyaaf Iyyaasuun barsiisaadha. Barataan tokko 100 keessaa 85 yoo fide 90 yoo fide pilaasii kan itti argatu. Averejjiin 85 olidha yoo ta'e. Isa 86 fideefis pilaasii kennita. Isa 99 fideefis pilaasii kennita. Mootummaa Waaqayyoo garuu mootummaa akkasii miti. Mootummaa itti namni guutuu ta'ee galuudha malee fooyya'isaan ilaalchaan mootummaa namni itti galu miti jechuudha. Kan namatti tolu tokko immoo abdii biraa nuu kenna Aleeks daqiiqaan keessan dhumaa jiran hojjechaa jira. Ogeessi keenya mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 17 irraati namni dheebote haa dhufu namni bishaan barbaadus utuu gatii ittiin baasiin bishaan jireenyaa kennuu haa fudhatu. Tolanuu kenne egaa Waaqayyo jireenya bara baraa kana. Maal jettaati? Waaqayyo si eebbisu sagalee jireenya bara baraa tola nuu kenname kana akka nu fudhannuuf Yesuus nu waama yeroo hundumaa. Dhuunfaa keenyatti Yesuus kottu nuun jedha. Akka walii galaatti kottaa nuun jedha. Amma sagalee tokko dubbisame Isaayaas boqonnaa 55 lakkoo tokko ka'ee kan jiru. Waaqayyo si warra dheebottan hundinuu gara bishaanii kottaa. Warra horii hin qabnes kottaa. Sirriitti ilaalu jechoota gara. Jechoota dinqii fi gaafii namatti ta'antu jira. Garuu waamicha kabajaa Waaqayyootti nu waamaa jiruudha. Kottaati utuu ittiin baasiin daadhii wayinii fi aannan bitadhaa. Amma iddoo kanarra kan maal jedhaa isin warra dheebottan hundinuu gara bishaanii kottaa. Warra horii hin qabnes maal godhaa? Kottaadha. Maal hin qaban? Horii hin qaban. Horii hin qaban. Garuu kottaa utuu ittiin baasiin immoo maal godhaa? Daadhii wayinii fi aannan bitadhaa. Wanta buddeenan ta'initti maaliif horii keessan baaftu? Wanta isin hin quubsinettis maaliif dadhabdu? Dubbii koo dhagaa wanta gaarii ta'e nyaattu nyaata gaariitti isin gammadu dhagalanne Waaqayyoo fa'a. Amma horii hin qabnu garuu kana jajamaa Oromoo maanni bitadhaa jedhamaa jiru. Akkamitti horii hin qabaatin bitachuu dandeenya? Tola. Jireenyichuma maal jechuudha? Kun madduu kanarraa aarsaa kaffaluu qabnu. Waan gochuu ganaa qashi miliyoonara ta'uu nurra jiraatu gara Yesuus hin dhaquudhaaf mootummaa Waaqaatti galuudhaaf. Hiyyeessa taanes laftitti gatamnu hin jiru. Nama hiyyeessa isaa taanu sooressa isaa taanu sadarkaa jireenyaa kam keessa yoo jiraannu Yesuus nama hundumaa waamaa jira. Waamicha kana nama wal qixxeetti waamama carraa kennameef kana dhaga'ee gara Yesuus dhaquudha kan gooftaan kottaadha. Maal nu gaafatachuudha wanti gatii nu baafnu maanni? Gara isaa dhaquu duwwaa of kennuu duwwaadha jechuudha bakka. Ofii keenya dabarsinee gaafattuuf laannu gara Yesuus hin nannaa jireenya bara baraa keessaatti kan nu qooda qabaannu jechuudha. Erga akka nuun jedhee immoo maali? Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 37 gara koo kan dhufe immoo ani matumaa gadi baasee hin gatudha galata Waaqayyoof haa ta'u. Dadhabbii keenyaa wajjin maal keenyaa wajjiniin kan Yesuus nu waamaa jiru? Waan hundumaa keenyaa wajjin Yesuus kan nu waamaa jiru. Yoo waan hundumaa keenya fudhannee gara isaa gaafa dhannu inni wanta isaaf hin taane nu keessaa socho'aa galanne Waaqaaf haa ta'u. Dura amma akka dubbataa turre waan kaffaluun nu jiraatu humna isaatiin kaffalaa turreera. Waan dadhabuun nurraa dadhabaa turreera. Erga gara isaa dhannee gadi baasee nuun gatuudha. Erga dheeboodaa Macaafa qulqulluu keenya keessaa mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 20 irraa dubbisanii gara sanbiittis hin deebisaa. Maal jedhaa? Haa ta'u ani dafee nan dhufa hin jedha. Ameen. Kottu gooftaa Yesuus. Ameen. Bakka abdiin keenya guddaan kana bakka. Yohaannis garbichi Waaqayyo bara akka rakkinaa taa'e iddoo haalli hin mijanne taa'e iddoo rakkinaa keessa taa'e waan hundumaa arge. Iji isaa Yesuus hin arguu ture hawwa ture Yohaannis. Garuu nagar hawwiin gara isaati garuu maal? Ameen. Kottu gooftaa Yesuus jedhe. Yesuus hunduma keenyaaf haa dhufu. Cidha kanatti waamamaa jirra. Cidha kanaaf qophaa'uun nurra jiraata. Gara bara baraatti kan jennu kana bakka. Mul'ata 22 lakkoofsa 4 dura kan nu dubbistan immoo Waaqayyo gaafa dhufu harka isaatiin imimmaan nama hundumaa ija isaaniitti haqe. Kana booda gaddi boochi hin jiru dhagalanne Waaqayyoof haa ta'u. Kanatti waamamaa jirra waamicha kanaaf deebi'aa laannachuun barbaada. Thank you. Galatooma Waaqayyo sinaa eebbisuu lachuu keessaniyyuu egaa warra sagantaa kana hordofaa jirtan abdii jireenya bara baraa isa guddaa nu wajjiniin akkasiin qooddattan homaa tokko shakkii hin qabnu. Xiyyeeffannaan qorannaa keenya guyyaa har'aa
imalli nuti guyyaa guyyaatti jireenya kiristaanummaa keenya keessatti goonu adeemsi nuti Yesuusii wajjiniin taasisnuu fi sababii Yesuusii wajjin deemnuuf aarsaa dhukkubbiin nuti irra lafa kanarratti dabarsinu hundumti isaayyuu gatii dhabeessa ta'ee akka hin hafne guyyaa tokko Waaqayyo gooftaan keenya Kiristoos Yesuus gara jireenya bara baraatti nu galchuudhaaf jireenya daangaa hin qabne jireenya bara baraa akka inni nuuf qopheesse gaafa sana imimmaan ija hunduma keenyaatti haquudhaaf raawwate gadda keenya wawwaannaaf boo'icha keenya dabarse isa wajjin mandara nagaa mandara qulqulluu gaddi boo'ichi gidiraa du'ii fi walirratti ka'uun hin jirre keessa isa wajjin jireenya bara baraa akka jiraannuuf Waaqayyoo mandara haaraa akka inni nuuf qopheesse walii wajjiniitiin qoranne kanaaf sagalee kana akka dhaggeeffattan hundumti keessan jireenya keessan guyyaa guyyaa keessatti hariiroo Waaqayyoo wajjiniin qabdan jabeeffachuu akka qabdan isinii dhaamuu barbaanna. Dhumarratti hundumti keenya iyyuu guyyaa tokko seenaa har'a barannu kana walii wajjin jireenya bara baraa dhaallee achitti immoo wal argine gammachuu bara baraatti hirmaachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo sagalee qorachaa turre hunduma isaa akka eebbaan nuuf haa godhu. Karaa addaa Iyyaasuu jireenyaa fi Alamaayyoo Kabbadee har'as yeroo keessan isa qaaliirraa qooddanii as istiidiyootti argamtanii bifa kanaan sagalee Waaqayyoo nuu qooduuf ayyamamoo waan taataniif yeroo nu wajjin qabaattan hundumaaf Waaqayyo isin haa eebbisu galatoomaa jechuun barbaada. Egaan kabajamoota hordoftoota sagantaa keenya torbeewwan 13 wal duraa duubaan dhiyeessaa akka turre kutaa guddaa hariiroo Waaqayyoo wajjinii keessatti guddachuu ka jedhu asuma irratti goolabna. Jaalala Waaqayyooti yoo ta'e torbee dhufu mata duree guddaa gara biraatiin qorannaan keenya kan itti fufu ta'a. Waaqayyoo nama torbee hunduma keenya haa taasisu turtii keessaniif jaallattanii waan nu hordoftaniif galatoomaa jechaa kadhataan sagantaa keenya walitti qabna. Buleessi keenya Iyyaasuu jireenyaa kadhatanuuf godha. Waaqayyo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Si galateeffanna Waaqayyo abbaa keenyaa dubbii ulfina qabeessa dubbii waa'ee mootummaa Waaqayyoo dubbii abdii namatti toru ergaa jajjabinaa ergaa yeroo dhiyootti gammachuu addaa akka argannu nu barsiisu bifa adda ta'e waan nutti dubbatteef gidduu keenyas waan deddeebiteef daawwattoota keenyas abdii bara baraa akka isaan yaadataniif abdii bara baraa sana hubatanii waa'ee mootummaa Waaqayyoo sirriitti adda baafatanii amantii isaaniitti akka jabaataniif waan hundumaas dhiisanii mootummaa Waaqayyoo duukaa bu'uu akka qabaniif dubbii ulfina qabeessaan gidduu keenya waan deddeebiteef waan nu barsiifteef si galateeffannaa Waaqaaf lafarratti si haa galatu. Addumaan yeroo nuyi kee jirru kun yeroo hamaadha. Namoonni abdii jireenya bara baraa kana dhabuudhaan gooftaa Yesuus irraa fagaatanii lubbuu isaanii ofii isaanii dabarsanii of ajjeesaa jiru. Addunyaan kun addunyaa bita galummaa keessa galteedha. Namoonni baay'een immoo iddoo hin taanetti argamuudhaan raajota garaagaraa raajota sobduu biratti argamuudhaan jireenya isaanii dabarsaa jiru. Ati dhugaadha. Sagaleen kee dhugaadha. Daandiin kees dhugaadha. Eenyumtu si duukaa bu'uu qaba. Namni kamiyyuu immoo waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaaf gale, waa'ee jireenya bara baraa yoo isaaf gale, jireenyi lafaa kun rakkinni lafaa kun miidhamni biyya lafaarra jiru kun waan tokko iyyuu isatti hin fakkaatu. Dubbiin kun nama hundumaa keessa akka bu'uuf, nama hundumtuu akka hubatuuf, qajeelfama kee akka beekuuf, waa'ee mootummaa Waaqayyoo isa dhugaa akka baraniif yeroo kana bifa adda ta'e sin kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ogummaa isaaniif laachuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Ammaan booda karaan dhugaan tokkicha ta'uusaa beekanii namoonni hundumtuu abdii isaanii gooftaa Yesuus irra kaawwachuudhaan waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaadaa rakkina ara lafarratti isaan mudatu kan immoo obsaa dhufaatii gooftaa Yesuus warra eeggatan namoota akka isaan ta'aniif sin kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin namoota hundumaa kana yaadachuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Egaa ayyaanni kee nu barbaachisa. Ati dhufuun kee ga'eera. Waa'ee dhufaatii keetis amma ilaalaa turreerra. Yesuus hin dhufa. Gaafa inni dhufu nus gammachuudhaan bara baraan isaa wajjin jiraan. Kan nu eeggataa jirrus kanaadha. Malee biyyi lafaa kun nu taate miti. Biyyi lafaa kun nu gammachiiste miti. Garuu guyyaan tokko gooftaa Yesuus hin dhufa. Yeroo dhufu immoo gammachuun isaa wajjin bara baraan hin jiraanne jechuudhaan abdii guddaan si eeggataa jirra. Dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos sanatti hundumtii keenya qophoofnee mootummaa Waaqayyoo sanatti galuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Feeneerra immoo dhufaatii kee ati nuuf ariifachiisi. Ija keenyaan si arguu hawwineerra, isa gurra keenyaan dhageenya, isa oduu isaa odeeffanne waa'ee mootummaa Waaqayyoo sanas bira goo barbaanneerra yeroo isaa nuuf gabaabsuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Jireenya keenya hundumaa harka keetti dabarsinee kennina. Akka fedhaaf akka jaalala keetiitti ati nu geggeessi. Kadhannaa keenya immoo waan dhageesseef si haa galatu. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos jedhii abbaa. Ameen.
jireenya soorannaa lammata beelliin argamu bishaan taliila hin boorofne sanaadhaa kan nuuf dhiyeeffamu ayyaana Yesuusiin uffannaa daaruuf qullaa ta'uun hin jiru mana harki namaan ijaarree keessa bakki nu eegaa jiru du'aan kan wallaban maatii wal arganii gaafa sana kan gammadanii dacheerraa rakkina warri faca'anii gammachuun achitti wal arganii jiidha guddaa dinqii bachiisaa sanaan dheebotaa garaanii jiidha guddaa dinqii bachiisaa sanaan dheebotaa garaanii jiidha guddaa dinqii bachiisaa sanaan dheebotaa garaanii. Anundaan gadi kaabamanii samitti jaguutuun wayyaa kannoon dacheerraa mul'atu barnu buusuudhaaf deeman layyaa rakkina obsaan baaddaa malee fuuldura ifa guddaa qabna dhaala bara baraan hin banne gonfoo urjii sarkaa qabna muka jireenyaarraa soorannaa lammata beelliin argamu bishaan taliila hin boorofne sanaadhaa kan nuuf dhiyeeffamu ayyaana Yesuusiin uffannaa daaruuf qullaa ta'uun hin jiru mana harki namaan ijaarree keessa bakki nu eegaa jiru du'aan kan wallaban maatii wal arganii gaafa sana kan gammadanii dacheerraa rakkina warri faca'anii gammachuun achitti wal arganii jiidha guddaa dinqii bachiisaa sanaan dheebotaa garaanii jiidha guddaa dinqii bachiisaa sanaan dheebotaa garaanii jiidha guddaa dinqii bachiisaa sanaan dheebotaa garaanii. Iddoo rakkinni duuti hin jirre keessa bakki jireenya keenya irraa bulfaate yoo argames barbaaduudhaaf rakkinni keenya Yesuusii wajjin maatii tokko taanee baroota hundaa jiraanna taatee har'aa nu muudatanii dagannee baraan ni gammanna muka jireenyaarraa soorannaa lammata beelliin argamu bishaan taliila hin boorofne sanaadhaa kan nuuf dhiyeeffamu ayyaana Yesuusiin uffannaa daaruuf qullaa ta'uun hin jiru mana harki namaan ijaarree keessa bakki nu eegaa jiru du'aan kan wallaban maatii wal arganii gaafa sana kan gammadanii dacheerraa rakkina warri faca'anii gammachuun achitti wal arganii jiidha guddaa dinqii bachiisaa sanaan dheebotaa garaanii jiidha guddaa dinqii bachiisaa sanaan dheebotaa garaanii jiidha guddaa dinqii bachiisaa sanaan dheebotaa garaanii. Jiidha guddaa dinqii